seenaa miidhagaan kan ijaarame. Maal nan dhugattu har'ammoo? Qulqullina suuraaf sagalee ajaa'ibaan kan deeggaran. Production fiilmii miiltootiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaate. Nan hordofin. Kana booda na arguufis hin yaali. Fiilmii miixuu yoo ilaaltan daran itti gammaddu. Amma keessa hojjechaa bartutti waanuma sitti kenname callisite hojjetu. Maaliif na dhiphistare? Sirriittan isaan gorsa. Lakki. Fiilmii bashannansiisaaf ergaa jabaa qabu. Miixuu fiilmiin afaan Oromoo haaraa eebbaaf qophaa'aa jira. Bakka jirus kana booddee kan ga'e. Fiilmii yoomiyyuu hin daganne ilaaltanii baatu. Buuta! Miixuu fiilmii afaan Oromoo haaraa. Xiiqii. Onkololeessa 11 sa'aatii 7 giddugala aadaa Oromootti sirna ho'aan eebbifama.